Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen channel Afrikaa Samseen irratti nu hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qabu. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Turtii ji'a muraasa booda walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti qura'aana tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa asiin durallee qura'aana kana waa'ee qura'aana kanaa isin agarsiisaa jira. Qura'aana kana jechuudha garaagarummaa qura'aana kaaniin qabaatee miti. Garuu garaagarummaan jiru afaan hiikamee afaaniin jechuun afaanota garaagaraatti hiikamee jira. Afaan hiikame kun jechuudha kuwaaliti yookiin ammoo barreeffama yeroo maxxansan jechuudha barreeffamni isaa wal caaluu danda'a jechuudha. Kanaaf haala barreeffama isaa irratti hundaa'ee isa afaan Oromootiin hiikamee jiru yookiin ammoo afaanota garaagaraa afaan barbaadaniin hiikamee jiru kana akkamitti akkasiin fayyadamuu dandeettanii akkamitti akkasiin argachuu dandeettanii isinitti himaa jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota jechuudha viidiyoo asiin dura hojjedhee jiru keessatti jechuudha bara dabee hojjedhee jira viidiyoo kana jechuudha. Viidiyoo kana baay'inaan hin laalle qura'aana lama wal faana hojjedhee isa silaa baay'ee inni fayyadamtan jedhee yaadee hojjedhee jechuudha. Sirriitti hin daawwannetti fakkaata kanaaf viidiyoo kana isiniif deebi'ee jechuudha. Egaa hordoftoota jechuudha warroonni jalqabaaf gara chaanal keenyaa dhuftan barnoonni keenya tolee chaanal Afrikaa Samsiingi sabskiraayib godhaa. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan laayik godhaa. Hiriyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Egaa hordoftoota jechuudha. Kana malees warroota barnoota garaagaraa barsan jechuudha. Sabskiraayib gochuudhaan hordofaa maaliif barnoonni isaan dabarsan isin fayyada waan ta'eef. Akkanumaan chaanaala barnoota irraa hin fayyadamne wantoota garaagaraa jooyin gootanii sabskiraayib gootanii yoo fayyadamtan homaa gatii isin hin qabu waan miiseejii qofaan isin jedhu malee. Kanaaf barnoota isin fayyada yookiin ammoo barnoota kana barachuudhaaf fedhii qaba jettanii yaaddan kamiyyuu karaa saniin hordofuudha sabskiraayib gootanii hordofuudha qabdu jechuudha. Akkasuma hiriyoottan keessaniifis kan daawwattan qooduudhaan gahee gama keessan hin jiru bahadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota jechuudha. Qura'aana kana jechuudha afaan Oromootti kan hiike jechuudha. Gaalii abbaa boodii jechuudha. Qura'aana kana malees afaan Ingiliffaatiinis jira, afaan Arabiitiinis jira. Tafsiiraanis hiikamee jira jechuudha. Tafsiirattis afaan Arabaatiin hiikamee jira. Akkasuma jechuudha waa'ee idgaama ikhfaa'aa fi wantoota garaagaraa jechuudha isin ni beektan jedha yaada. Kanneenis ni qaba jechuudha of keessaa qaba. Haala itti dubbifamu fakkeenyaaf idgaamni akkamitti dubbifama. Ikhfaanni akkamitti dubbifamaa jechuudha. Kana hundaa kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota jechuudha. Qura'aana kana jechuudha description boxii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'a linkii isaa achalaan argattu. Akkasuma jechuudha gama teelegiraamaatiinis jechuudha teelegiraama keenyarraayis ni argattu jechuudha. Kanaaf qura'aana kana jechuudha yogguu buufattanii xumurtanitti al tokkoof ni bantu. An already banee fayyadamaa jira yeroo dheeraadhaaf banee fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf erga haala kanatti bantanii booda maal gootu sarara sadan jechuudha yookiin ammoo isa gara harka bitaa irraan argamu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda akkana gabbuudhaan siitingis iddoo jettu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda akkuma agartan laanguweej iddoo jettu yookiin ammoo fakkii giloobalii kana ni argattu jechuudha. Erga kana argattanii booda al tokkoof asirratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha akkuma agartan jechuudha afaan Arabaatiin jira, Ingiliffaan jira, bahaasaa afaan kam akka ta'e hin beeku, afaanota garaagaraa Baangaal, Fireench wantoota garaagaraatiin jira jechuudha. Afaan asirra dhabame baay'inaan ni jira jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaaf jechuudha afaan hedduu asirraa argattu. Afaan kana keessaa jechuudha afaan Oromoos ni jira jechuudha. Kanneen keessaa afaan Oromoo jala kanarra gaddeemuudhaan jala kanarratti barbaaddanii afaan Oromootiin ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf kun giloobaliidha. Afaan Oromoo argachuudhaaf maal gootu ammas deebitanii translation iddoo jedhu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda baay'inaan afaanota garaagaraa fakkeenyaaf ni argattu jechuudha. As jalaas akkuma isin agartan jechuudha asirratti ni jira jechuudha. Ni gartuu jedhee yaada. Haala kanatti ol harkisuudhaan afaan barbaaddan jechuudha. Jala kanarra deemtanii ni filattu. Egaa akkuma isin agartan haala kanaan jala kanatti isiniif dhufa jechuudha. Afaanonni hedduun haala kanatti jala kanatti isiniif dhufa. Jala kanarra barbaaddu jechuudha.
Fakkeenyaaf sana malees jechuudha afaan barbaadan yookiin ammoo afaan argachuu barbaadan asirratti kilik gootanii ni barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo haala kanatti fakkeenyaaf Oromoo jedhee gaalii abbaa borii ni fida. Haala kanatti sarchi godhuudhaan Oromoo jettanii fakkeenyaaf barreessitan sana booda jala gad deemtanii haala salphaatti argattu jechuudha. Iddoo kanarratti an already guutee fayyadamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf isin yeroo jalqabaaf dhuftaniif haala kanatti jala kanatti isiniif dhufa jechuudha. Asirra ol harkisuudhaan haala kanatti ol harkiftanii isiniif dhufa jechuudha. Akkama kunniin haala kanatti jala kanatti argamu irratti sana booda jechuudha. Haala kanatti asirratti haala kanatti irratti kilik gootanii sana booda daawunlood gootanii iddoo gubbaa kanarratti ofii isaatiif isiniif baha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma agartan kan already afaanota hedduu guutee fakkeenyaaf Ingiliffa Ingilishis guutee jira, afaan Oromoos guutee jira jechuudha. Arabii tafsiras guutee jira jechuudha. Kanaaf haala kanatti guuttanii fayyadamtu yoo ofirraa kaasuu barbaadan asuma irratti kilik godhuudhaan haala fakkeenyaaf nama kaasaa waan iddoo irratti kilik gootu sana booda haala kanatti karaa ittiin irratti bahee kun ni bada jechuudha. Erga haala kanatti bade kanneen hundaa ofirraa kaasanii fakkeenyaaf afaan Oromootiif afaan Ingilishii qofaan fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Egaa kana malees jechuudha kuni akkamitti iddoo jechuudha afaan Oromoo irra itti kaa'attanidha. Afaan Oromoo kun dura jalqaba isin tarsee translationii kana jala jira jechuudha. Afaan Oromoo seela argattu language kana jechuudha. Afaan gurguddaa addunyaa kanaatu jira jechuudha. Asirramoo translationii kana jalas afaan Oromoos afaan hedduu argattu jechuudha. Kana keessa afaan guutee jiru afaan Oromoos guuttadhee jira, afaan Ingilishis guuttadhee jira jechuudha. Afaan barbaadan guuttattanii fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Egaa sana booda jechuudha haala kanatti ol harkiftu fakkeenyaaf translationii isaa qubee jechuudha. Haala kanatti dura kanatti kanneen sissistanii ilaaluudhaaf wantoota garaagaraa sirreeffachuudhaaf akkasumas tajwiidii jedha jala kanatti haala tajwiida isaa ilaaluudhaaf jala kanarra gad deemtanii wantoota garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf tajwiid ruulsiidha asirratti jechuudha. Asirratti ni cuqaaftu haala kanatti jechuudha. Waa'ee garaagaraa fakkeenyaaf gunnaa jedha, ikhfaa jedha, idgaam jedha. Akkasuma jechuudha idgaam with gunnaa yookiin ammoo afaan Aramaatiin idgaam ma'al gunnaa jedhama natti fakkaata. Akkasuma iqilaab jedha jechuudha. Sana booda jala kanarratti jechuudha haala kanatti waan hundaa argattu jechuudha. Kanneen keessaa akkamitti akka inni dubbifamuu danda'u fakkeenyaaf ikhfaa akkamitti dubbifnaa, idgaam akkamitti dubbifnaa jechuudha. Maaltu fakkeenyaaf yoo maal ta'e akkamitti akka inni dubbachuu danda'u jechuudha. Any nuun shaddaa o meme nuun shaddaa will have a sound that emanates from the nose jedha. Fakkeenyaaf nuun shaddaatii fi miim shaddaa waa'ee miim shaddaatii wal qabsiisee haala kanatti isiniif kaa hunda isaatu haala kanatti qubee isaanii wajjin jechuudha. Kamiif kamtu yoo walitti aane fakkeenyaaf qubee kamtu akka laagatti dubbatamuu danda'u yookiin ammoo yeroo huuruu kee keessatti dubbatamuu danda'u wantoota garaagaraa akkasitti kan inni isiniif kaahee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yoo gabbuutan fakkeenyaaf lam yaalid wa lam yuulad mee akkamitti akka inni dubbatamuu danda'u fakkeenyaaf lam yaalid wa lam yuulad qalqalaadha. Lam yaalid wa lam yuulad qalqalaadha jedhee nuuf kaahee jechuudha. Haala kanatti dubbifamaa jechuudha. Qubeelee kanneen keessa qubeelee daal, jiim, ba, wa fi qaaf nuuf kaahee jira jechuudha. Haala kanatti akkamitti akka inni dubbisamuu danda'u nuuf ibsee jira jechuudha. Inni biraa jechuudha isin bal'inaan keessa deemtanii ilaaluu dandeettu. Inni biraa jechuudha erga afaan hiitanii xumurtanii booda yookiin ammoo afaan irratti deeffattanii xumurtanii booda as fakkeenyaaf suuraa barbaadan irratti kilik gootanii qara'uu ni dandeettu. Haala kanatti yeroo inni isiniif banamee jiru yookiin ammoo qura'aanni qofni hiikaan isaa isiniif wajjin hin banametti maal gootu asirratti kilik gootu jechuudha. Asirratti yeroo kilik gootanitti haala kanatti jechuudha isiniif hiikaa wajjin banamaa kunoo tafsiiras wajjin isiniif baasa jechuudha. Akkasuma jechuudha afaan fakkeenyaaf afaan Oromootiinis qara'u alif laam miim fakkeenyaaf alif laam miim isa gubbatti jedhe alif laam miim jedhe jalatti isiniif kaahee
afaan oromootiinis aliif laamiim jedhee akkasitti afaan oromootiinis isiniif kaa'ee afaan ingiliffaatiinis isiniif kaa'ee jechuudha akkaataa itti qara'uu dandeettan. Ispeeshaalii warroonni afaan arabiitiin dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Karaa kanaan afaan oromootiinis dubbisuu dandeettu. Inni biraa jechuudha kunoo akkuma isin agartan tafsiira afaan oromootiin kaayamee jiru. Kana haala kanatti ol harkisuudhaan jala kanatti illee aayaa biraa ni argattu jechuudha. Aayaa biraa haala kanatti argattu alladiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaata fakkeenyaaf wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun jedha. Aayata kana jechuudha. Who believe in ansiin fakkeenyaaf haala kanatti afaan iddoo kanarratti jechuudha akkuma isin agartan bakka kanarratti afaan ingiliishiitiin isinii hiike asirratti jechuudha. Afaan arabaatiin dhiifama afaan oromootiin hiikee jira jechuudha. Jala kanatti bal'inna isaa tafsiira isaatiin jechuudha yookiin ammoo tafsiira yaani jechuun afaan keenya maal akka inni jedhamu hin beeku. Akkas narqa walitti duutee jira jechuudha afaan keenya maal akkamitti tafsiira jechuun walumaa gala hiika jechuudha. Hiika waan sanii sirriitti bal'inaan gabbee ibsee afaan arabaatiin jala kanatti kaahee jira jechuudha. Inni biraa jechuudha dhiifama suuraa kana fakkeenyaa fi sagaleedhaan dhageeffachuu yookiin ammoo sagaleedhaan akka inni isiniif qara'uuf akkasuma immoo wantoota irra deemee isiniif qara'uuf maal gootu as mallattoo pilee yookiin ammoo jala kanatti argamtu asirratti ni cuqaaftu. Dhiifama keessaa ba'e as jechuudha mallattoo pilee jechuudha as iddoo kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Haala kanatti fakkeenya dhiifama. As jechuudha iddoo kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu haala kanatti sana booda jechuudha pilee iddoo jettu kanatti kiliikni gootu sana booda haala kanatti daawunlood gootanii jechuudha daawunlood gootanii iddoo neetworkiin hin jirrettis sagaleedhaan dhageeffachuu dandeettu jechuudha. Qara'uudhaaf ammoo neetworkii iddoo kamittuu neetworkii isin gaafatu eegate akka buufattanii qara'uudha dandeettu jechuudha. Kan amma daawunlood gochuun barbaadu. Inni biraas jechuudha wanni dhumarratti isinitti himuu barbaadu. Yeroo qaraatan jechuudha yeroo dubbiftan jechuudha haala kanatti fakkeenyaaf haala kanatti akka inni akkanumatti teettanii ilaaltu jechuudha quba keessanii harkiftanii haala kanatti ofii isaatii deema jechuudha. Ofii isaatii deema haala kanatti dubbisuu dandeettu jechuudha. Kun agartan haala kanatti dubbiftu jechuudha. Fakkeenyaaf saffisaan akka inni deemu yoo barbaaddan asirratti kiliikni gootu jechuudha mallattoo hir'isuu kanarratti. Fakkeenyaaf mallattoo hir'isuu kanarratti asirratti kiliikni gootu ispiida fakkeenyaaf wantoota garaagaraa haala kanatti hir'isuu dabaluu fakkeenyaaf amma walii faallaa natti fakkaata wanni kun jechuudha. Dabaluudhaaf ispiida isaa yookiin ammoo saffisaan akka inni chaaptar fuulli isaa kun deemuudhaaf gochuudhaaf maal gootu asirratti ni cuqaaftu jechuudha. Akkuma isin agartan ni saffisaa jechuudha mallattoo hir'isuu kanarratti kiliik gootu jechuudha. Kanaaf yookiin suutatti deemee suutatti akka inni isiniif deemee suutatti dubbisuudhaaf maal gootu ammoo asirratti kiliik gootu jechuudha. Haala kanatti mallattoo eda'uu kanarratti kiliik gootu. Yoo kana maraa hin barbaadin jechuudha asumarratti kiliik gootanii ofii keessanii harka keessaniin bakka geettan hunda akkanatti quba keessaniin oofuudhaan dubbisuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Haala kanatti fayyadamtu jechuudha irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba. Akkasuma jechuudha fayyadamni isaatis waan hedduu isin dhibuu miti jechuudha. Kanaaf wanti ani isin agarsiisu fayyadama isin dhiba osoo hin ta'in qura'aana kana buufattanii haa fayyadamtanii jedheete jechuudha. Abbaa qura'aana kana afaan nuti beeknutti nuuf hiikee qopheessee haala kanaan nuuf dhiyeesses ulfaadhu rabbi jaasaa isaa deebi'u jennaani akkasumas du'aa godhaa fi isinis du'aa godhaa fi irraa fayyadama qooda keessan bahadhaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatooma yeroo gaarii isin haa ta'u.